dhaggeeffadhu kibbaasi waame ilaame dhaggeeffadhu baasi waame ilaame qalbeeffadhu kaabaasi waame waleeko waleeko waliin taphachuun gadii kaffalleetti agas wal arguun michuun fakkaate kan nyaatee nu nyaatu gantuuf wal walle jira jolle elame gaddaan baafachuu qabna laalle elame gaddaan baafachuu qabna jolle Lama shanko dhaleechisu farda baagadaa gaarii hin areessisu baddu farda yoo duulli deebite hidhadhu mudhi yoo ormi keenite caaftuu lama shanko dhaleechisu fardi gooticha gaarii hin areessisu. Dalem gachanni keeti guyyaa biiti iddoo garaasi yaaddu sannaqiti itti qori gaaleke yaabidaaleke maqaa walii lammiike Kunis kun ergaa galmeesse gadaako eenyuun na dhaabaa nan beeka karaako nabdatiini baraan gonfiteessa Adaatu beeka sirnaa fi bulchiinsa Singatu gada dameera naara Hinnaku ganda bulina naara Hingannu gada dameera naara Hinnaku ganda bulina naara Siyaana naara nu naara Rabirraa hora buuna yafoodhe Yoo hammatees wajjin duuna yaajoolle Oleef dabaleetu eeggata daangaa Daangaan camnaan baroonneen koona dhiiga Hingatu gada dameera naara Hinnaku ganda bulina naara Hingannu gada dameera naara Hinnaku ganda bulina naara Siyaana naara nu naara Ilmi namaa sima tokko jiraata amma jiraatutti dhugaa hojjete waan dhugaa irratti hundaa hojjete darbuutu irra gaariidha maaliif iddoo itti nooltu sobaa waan gadhe hojjette waanuma har'aaf waan garaaf jette wanta dabaa uummata kee irratti jechuun nama waan nama yaalleessu leeyyeessuu fi kana waan akkasirraa eeggachuu barbaachisaa jechuudha. Iddoo gaariidha waan bareeda kaaftan mee Keessayyuu projektiin Oromummaa kun yookaan hojiin Oromummaa egeree kan gara fuulduraa irratti kan xiyyeeffatu tokko iddoo laafinni jiru jabeessuudha iddoo hir'inni jiru wayyeessuudha jaa ta'ee fi Oromummaa haa ta'u sabboonummaa Oromummaa kana guddisuudhaaf akkamiin oo deemame yookaan akkamiin oo hojjetame caalatti iddoo yaadne sana dabnee ga'uu dandeenya maal fa'aatu jira malli ittiin hojjechuu danda'amu Oromummaa kana rakkoo jiru furuudhaaf kan barbaachisu maree barbaachisa Oromoon akka duriitu mari'achuu lafa jirutti Oromoon qofaa yaaduu dhiisee akka uummataatti akka maatiittis akka ollaattis akka firaattis waliin mari'atee Atamitinitu tokkoffaa namaaf goona miti kana. Atamittiin eenyummaa keenya kabachiifna.
eenyuan afaan koo maali aadaan koo maali kana guddifachuu kan maalan godhannaaf gaafachuu qabna maatii makeenya keessa kaane achi kaane ollaa keenya ajjin achi kaane community jin mare lammaffaa of ijaaruu ijaarri kun bifa baay'ee qaba jaarmaa hawaasaa jaarmaa hiriyootaa jaarmaa addooyyee bifa baay'ee qaba warri kun immoo akka nama tokkoottis akka nama lamaattis akka jaarmaattis akka maatiittis eenyummaa keenya eeggachuudhaaf aadaa keenya guddisuudhaaf seenaa keenya guddisuudhaaf maal gochuu qabna jenna kun tolatti hin ta'u kun qorachuu danda'uu qabna fakkeenyaaf seenaa Oromoo kitaaba dubbisuu fakkeenyaaf study circle kan jedhamu jira beektaa walitti dhufanii waa qorachuu dur yeroo naqee university gale utuu waan baay'ee hin hubatin namoota warra keessaa warra namatti deemanii waan dhossaa qabachuu danda'an walitti fidaniitu gad gatteessanii akka isaan revolutionii biyya lafaa waa'ee Oromoo akka isaan qoratan akka isaan ilaalcha isaanii guddisan waan akkasii nu calqabsiisan dura yeroo university galle warra kanatu guddatee adda bilisummaa Oromoo ijaaruu irra ga'e warri adda bilisummaa Oromoo ijaaran warri Macaa Tuulamaa ijaaran akka ittiin harka lafa dhossaan ijaarsaa ture har'a immoo biyya lafaarra faca'anii haa jirru kana kitaaba illee dubbifnee hin fidnu namni baay'een keenya kitaaba dubbisuu qabna kitaaba kana yeroo dubbifnu waa'ee Oromoo irratti yeroo dubbifnu nama hirree abalu kana qoradhu kottenne yeroo irratti seminaarii goone waa'ee eenyummaa keenya waa'ee afaan keenya waa'ee aadaa keenya baruu qabna yeroo barru gara booddeetti seencharii baay'ee deebinee baruu gara fuulduraattis baruu ammas baruu maal godhan Oromoodhaaf akka nama tokko jiraachuudhaaf kabajamee jiraachuudhaaf kan jedhu irratti hojiitti bobba'uu qabna of ijaaruu horii baasuu danda'u jaarmaa keessa galuu qofaan namni waa jechuu hin danda'u jaarmaa keessa galuu jaarmaan waliin hojjechuu amma immoo wanta guddaan Oromoo barbaachisaa jiru miidiyaadha. Beekumsi amma iddoo baay'eetti horamee jiru. Kitaaboti baay'een barreeffamanii jiran uummata biraan ga'een jiru. Amma gaazexoota nama ciccimoo waan akkasii kana dubbisanii qoratanii uummataaf akka inni galutti barsiisan barbaadna. Miidiyaa independent miidiyaa kan namni tokko namni lama akka jaallate ofutuu hin ta'in kan uummata irratti aangoo qabaa cimsuu qabna. Miidiyaan kun waama namni jettu irratti waama guyyaa har'a wanta ta'e qofa haasa'utuu hin ta'in nama barsiisuu danda'uu qaba. Namni keenya barachuu qaba. Namni keenya barachuu qaba. Oromoo keessa afaan Faranjiitti organic intellectuals kan jedhamu jira. Organic intellectual jechuun namoota utuu mana barumsaas deemanii mana barumsaas utuu hin deemin namoota beekumsa qaban, ilaalcha gaarii qaban, uummata isaanii jaallatan, yaada gaarii uummata isaaniif qabantu jira. Warri akkasii kun akka isaan gadi ba'anii uummata isaanii barsiisan, akka isaan uummata ijaaran, uummata keessaa baafnee gadi baafnee akka isaan waa hojjetan gochuu danda'uu qabna. Warra baratanis warra barumsaan uummata keenya ijaaruu qabna. Keessumaa dubartoota Oromoo ijaaramuu qaban. Dubartooti Oromoo hundee Oromooti. Hundee hawaasa Oromooti. Maaliif mana kan qaban isaan. Ijoollee kan guddisan isaan. Afaan Oromoo kan tiksan isaan. Warra akkasii kun olduukaa ijaaramanii akka isaan waa olduukaa hojjetan gargaaruu abbaan manaa isaanii inkaareejii gochuu bira dhaabbachuu ijoollee xixiqqoo barsiisuu yoo kana goone iddoo hundumaatti biyya keessattis alattis yoo akka ittiin of ijaaraa deemne nyaabi karaa barbaadee gowwaa fi doofaa nu keessaa argatee nurratti gadagalchuu hin qabu. Yoo uummata keenya qaramee bichaate eenyummaa isaatti uffataa fedhii uummata isaatti barataa hundumaa caalaa immoo national interest fedhii uummata Oromoo hundumaa waloodhaan eeguu
kanarratti barata hankoo maal godha gosi koo kana gandi koo kana maatii koo kana inni qofa fiinnee ol irratti duulu caalaa ol duukaa hojjennee waan barbaanne akka goonu waan goonuu fi ol duukaa hojjechuu ol duukaa mari'achuu barbaachisa. Kanaafuu goonuu aadaa Oromoo deebinee ijaaraa deemnaa gadaa Oromoo deebisee ijaaraa deemnaa maatii Oromoo deebinee ijaaraa deemnaa eenyummaa Oromoo ijaaraa deemnaa ciminni keenya dhufaa jiru jechuudha. Beektaa namni Oromoo caalu tokkollee hin jiru. Oromoon kana baruu kan inni qabu. Namni tokkollee isa caalu hin jiru. Namni qawweedhuma qabaattee fitu wattaaddaruma qabaattee fitu Oromoo bitti malee beekumsaan uummata Oromoo caaltee seenaan ishee Oromoo caalee miti. Garri caalaan ishee doofaadha. Uummata ishee illee dhimma kan hin qabne. Kanuma horiidhumaaf nyaataaf olii gaddeemanii nama ajjeesantu Oromoo bitaa jira. Utuu Oromoon jabaate jedhee waan akkasii kana dhaabuu danda'a. Isa keessaas ba'ee namni ofitti of namni mataa isaa guddisuu barbaadu akka inni san binne alagaanis dhufee san binne hambisee demokraatiyaa dhugaa amma kaafnee namu irratti hojjechaa deemne. Demokraasii Oromoo amma kaafnee maatii keessatti ollaa keessatti namoota ol beennu wajjin irratti ijaaraa deemne rakkoo keenya keessaa yeroo itti baanee Oromummaan dagaagee waan barbaannu argannu fagoo miti jedheen abdadda amana. Yeroo biyya turetti waan hin arge keessaa tokko aadaa Oromoon duratti qabu fi amma akka guddatu barbaadamuu fi beekumsi gariinsaa kan biyya biraarraa fudhatame yeroo walitti dhufu iddoo itti wal dhabuun argama. Fakkeenyaaf ijaarsa poolitikaa keessatti yeroo wayii kitaaba wayii Mallas barreesseetu abiyyoota dimokiraasii kana keessatti waa'ee Bonaapaartii maal jedhu paartii warra Faransaayii akkaataa isaanitti kufan kun keessatti dhalachaa jira waan akkasii jedhee kaaseetu kitaabni kun barreeffamee uummataaf raabsamee naannoo baakkootti nan yaadadha. Waa'ee Naapooliyoon haasaa dabballeen ka'eetu. Waa'ee Naapooliyoon haasaa iddan haasa'ee fixeen jaarsolii bira dhaqee waan namichi kun sinitti haasa'e jennaan. An maqaa inni haasa'u kanas dhaga'een beekuu manaan gallee maal yaadaa turtan jennaan horiin koo tokko maasaa namaatti nabbitee idaanatti fiddi jedheen isa yaadaa ture naan jedhan. Maal jechuufi waan amma beekumsa sin amma kaaftan organic intellectual jettan kana indigenous kan ta'e beekumsa Oromoon achi qabu sanaan wal simsiisanii yoon deebifnes wanti iddoo biraarraa baratan kun nagarii wal fudhachuu dhabeetu itti dadhabanii horii baasanii yeroo fi baasanii waggaa lakkaanii deebi'ee duubatti yeroo deebi'u jira. Kanaaf yeroo hojjetamu guddisuu kana keessatti maal godhee namni kan sabni isaa beekuuf jaalatu noo walitti qabee deemsisee akkamma irreechaa kan arginu kunoo uummata ofitti fudhatee naa guddisuun argina. Bifa akkasiitiin maaloo godhee warri hojjetu kun keessumaa warri barsiisus haa ta'u warra akka miidiyaa waan kana himanis haa ta'u warri hojii immoo lafatti dhaqanii hojjetanis waan sabni sun qabu raacita elementii duratti turan maal godhee yoo hojjete bu'aa buusuu danda'a jettu waan kana irratti waan nu kaaftan jedhe. Baay'ee beektaa waan cimaadha. Atis beektu ni yaadatta ta'a. Anis muuxannoo kana yaadadha. Yeroo mana barumsaa dhannee soba baranne karaa seenaa. Waa'ee sobaa, waa'ee sivilaayizeeshinii, waa'ee mootota Habashaa. Waa'ee keenya waan tokko hin baranne. Waa'ee Oromoo. Amma ijoollummaadhaan na yaadadhu. Yeroo xinnoo lafa dhaladhetti guddadhetti deemee magaala xinnoo hin deemu afaan Oromoo dubbatu namni naannoo sanaa. Yeroo magaala guddaa keessa gahu biyyuma Oromoo keessatti namni garri caala afaan Amaaraa dubbata. Yeroo afaan Oromoo caccabsinee dubbannu nutti kolfan. Isin waan beektan nutti kolfan. Yeroo deebinee katamaa guddaa keessa deemnu kanuma caalutti ba'an. Kun maal agarsiisa waan nu barsiisanii waa'ee keenya akka hin jibbinu. Ofii keenya akka hin jibbinu seenaa sobaa nu barsiisan. Kana jiroo dhaabbachuun salphaa miti. Hara namooti keenya baratanii
barumsa baay'ee argatanii kan isaan ittiin leenjifamanii beekumsa halagaa dhimma Oromoo kan hin qabneen gadi caalaansaa. Kana jalaa bahuudhaaf Amerikaan Kaabiraal maal jedha beektaa return to the source. Namichi beekaa guddaa Giinii Bisawu revolutionary leaderii warra Poorchugaatti ajjeese kitaaba baay'ee katabe return to the source. Aadaa ummataatti deebi'uu, aadaa ummataa baruu, beekumsa ummataa baruu nu barbaachisa. Waan alagaa irraa baranne kun iskiilii nuu kenne malee garri caalaansaa dhimma keenya nu gargaaru. Garuu waan nu gargaaru immoo keessa jira. Waan nu gargaaru keessaa fuunee hankeenyatti daballee hankeenya hannee kan namaa iddootti naqutu hin ta'in kan keenya guddifachaa kan biraa irraa immoo barachaa waan qabnu ittiin guddisaa deemu. Kun gaadubbii salphaa miti. Baay'ee chaalenjii guddaadha. Kana bira geenyu akka gaariitu jechuudhaaf Oromoo duraan dursee Oromoo mootummaa qabaachuu qabu. Akka gaariitu jechuudhaaf. Garuu ammasitti immoo tokkoon keenya orgaanik intelektuwaalii warra ta'an beektota Oromoo warri fedhii Oromoo qaban gara beekumsa Oromoo kana baratanii ittiin barsiisuu yaaluun baay'ee barbaachisaadha. Beekumsi kan inni barbaachisuuf rakkoo ittiin hiikuudhaan malee waan biraa miti. Akka namicha amma ittiin Bonapaartee waan hin taane fidee haasa'u miti. Kanoo kana fakkaatu Leeniin, Maarks, Staalin jedhamee waan akkanaa uummati baay'ee cinqamaa ture. Maaliif beektaa waa'ee sooshaalizimii jedhamu kana uummata biraa irraa baruu hin barbaachisu. Oromoon egaaliteeriyaan soosaayitiidha. Walqixxummaan hojjechuu, ol ejjuun hojjechuu Oromoon durii kaasee yoo beeka. Demokraasiin hojjechuu. Demokraasii fakkeenyaa fi egaaliteeriyaan demokraasii. Demokraasii dhugaa walqixxummaa kan qabu Oromoo ture. Fakkeenyaa demokraasii ala kanaa baranna warra jedhan jiru. Demokraasii ala kanarra waa barachuu hin dandeenya. Demokraasiin ala kana jiru demokraasii warra sooressaati. Namoota Oromoo qabanitu taraa akka ittiin nama bushan hojjetu. Hankeenya irratti immoo demokraasiin kan jennu demokraasii lafa Oromoof deebisu. Demokraasii nama ittiin garba wal hin goone. Demokraasii namni dabqasaan bulu, hojjetee bulu. Kana ijaaruu barbaanna nuti. Maaliif demokraasii kan argine kan revolutionary demokraasii jedhan, sooshaalizimii jedhan waan isaan fidan hundumtuu waan nama faallessu, waan nama garba godhu, waan nama miidhu malee habashootaa fi warra habashootaa wajjin hojjetan irraa kan nu dhufe hin jiru. Kanaaf murteessaan aadaa keenyatti deebinee barachuu baay'ee barbaachisaa. Hojii salphaa miti kun. Of gowwoomsuun dura hin jiru. Waa dubbisuu barbaachisaa, waa qorachuu barbaachisaa, mari'achuu barbaachisaa, xiinxaluu barbaachisaa, miidiyaa guddaa nu barbaachisaa. Innaa miidiyaa cimaa fi gaazexeessitoota cimaa warra obbee kan orgaanik intelektuwaal ta'an nu keessa burqaa deemanii isaan beekumsa jiru kana fuudhanii uummatatti dabarsuu danda'u. Uummata katabamee jiru, kitaaba katabamee jiru, yaada lafa jiru kana cuunfanii akka Oromoof ta'utti dabarsuu danda'u. Kun hojii baay'ee nu barbaachisa. Teenya namarraa waan eenyu hin jiru. Namatu waan nu godha kan jennee eenyu hin jiru. Warra akkasii dhufee bilisa nu baasa hin jiru. Hundi keenya bilisa baasuu ta'uu qabna. Qawwee fudhatanii qofaa bichaa miti. Qawwee fudhatanii loluu qofaa miti bilisa baasuu jechuun karaa hundumaan, karaa aadaa, karaa ilaalchaa, karaa hundumaan hojjechuun dura jira jechuudha. Yeroo Oromummaa lafatti gad dhaabanii ijaaranii guddisan kana keessatti amma hojiin hojjetamu waan saba fayyadu, waan saba gargaaru keessaa filanii akka inni uummaticha maaliif diin akkasinuu kaaftanii akka inni of jibbu, akka inni of baqatu taasisaa jaa tureef deebisee akka inni of jaalatu godhu hojjetan kana keessatti maaltu yoo maalirratti hundeeffame fakkeenyaaf amma namni waa fudhatu waan kanan godhu kun saba koo miidha, kun saba koo fayyada jedhee waan ittiin safaruu fi ilaallatu maaltu lafa jira iddoo biraarraas yookaan hubannoo qabdanirraas fakkeenyarraa fuutanii garii amma aadaan dur ture bara ammaa waliin kan hin deemne ta'uu danda'a. Akkaataan itti duratti namni wal guddisaa turee fi amma deemu kan hin dhufne ta'uu danda'a.
garuu inni namni fudhatee akka frameworkiitti waan ittiin deemuu danda'u waan qabatamaaf nama gargaaru ilaaluun moo duuchaadhumatti waan hundiin ta'a jedhanii kaa'uudha moo akkamii ifa kana naannoo kana godhuu. Kanaaf iyyuu marii barbaachisa kan jenneef kanaaf namni Oromoo iddoo hundumaatti waan isaa ta'u mari'achuu danda'u qaba. Kamtu fakkeenyaaf leetaas eenyummaa Oromoo. Eenyummaa Oromoo guddinaa yoo jennu maal fa'aa of keessaa qabaata. Haadha Oromoon akka durii sanaa uummata afaan Faranjiitti monolitik jedhama. Yaadi isaa wal fakkaatu, amantii isaa tokko, bulchinni ittiin buluu sirna gadaa ture. Har'a garuu Oromoon bifa baay'ee qabaateera. Bifa inni qabu kana haquu hin dandeenyu. Bifa inni qabu kana akka gaariitti barree akkamittiin bifa inni qabu kanaa waan bifa qabu kanaan Oromoon ol jaallatee ol kabajee ol duukaa jiraachuu danda'a kan jedhu. Fakkeenyaaf waa'ee amantii kaa'amne. Amantii garri kaan Oromummaa waaqeffataa jedha, garri kaan Islaamaa, garri kaan Kiristaanaa. Kiristaanni kun iyyuu bifa baay'ee qaba. Kun hundi isaarra yoo akka kan Oromootti fedhii Oromoo irratti hundaa'an albuudaa Oromoo ta'u, meeshaa Oromoo ta'u. Yoommoo fedhii namaa fedhii uummata biraa aadaa uummata biraa fedhii uummata Oromoo gad calaqqisee Oromoo hira ta'e Oromoo diiga. Kanaaf Oromoon beektoti karaa amantis ta'e beektota adda addaa waliin mari'atanii akkamittiinittuu amantoota adda addaa kana Oromummaa wajjin wal simachiifna jedhanii mari'achuu qabu. Mariin kun immoo jaalarraa ka'a. Jaalalli kun immoo maalirraa ka'a? Nuti amma iddoo fedhetti dhaladhu lixattis baattis gidduuttis dhaladhu Oromoo taanaan afaan Oromoo dubbatta. Maaliif kun? It is given. Aadaa eenyummaa keetu fide kan. Garuu amantii adda addaa qabaachuu dandeessa. Kan akkamittiin wal simachiifnee sabboonummaa kana guddina kan jedhu. Kanaaf sabboonummaan amma qabaachaa deemnu kun bal'aa hiikaa baay'ee qabaataa jechuudha. Karaa akkasiif dabran. Karaa teekinooloojii naa fudhannee uummati keenya teekinooloojii barachuu qaba. Nuti kan qabnu kan biyya keenyatti godhame nu jalaa balleessan. Nama keenya warra wayyaa toshu, warra suphee toshu, warra waan adda addaa hojjetu maqaa adda addaatti kennanii akka Oromoon ol jibbu godhanii diin beektota maqaa adda addaatti kennan xinnaatu gochaa turan. Har'a garuu waan akkanaa kana soba ta'uusaa Oromoo keessa warri meeshaa adda addaa toshan beektota ta'uusaa teekinooloojii faawundeeshinii teekinooloojii Oromoo ta'anii akka isaan jiran barree guddisuu danda'u qabna. Fakkeenyaaf wayyaa beekan wayyaan warra tochuu beeku akka wayyaa gaariitti toshee bizineesii isaa bal'ifatee uummata Oromoo warra kaan barsiisee huccuu namni alagaa irraa binnu dhiibnee akka ofii keenyaaf huccuu keenya uffannu gochuu. Fakkeenyaaf warri suphee toshanii meeshaa adda addaa biyya keetti naa toshan namarraa alagaa irraa isa binnu dhiibnee ofii keenya irraa bitannee ittiin guddifanne dinagdee mataa keenyaa guddisuu. Kana fakkeenyaaf waan baay'eetu jira. Waan nuyi qabnu kana fuunee teekinooloojii ammayyaa ijoolletti fidnee ittiin guddisuu dandeenya. Yaada hamaa isattiin Oromoon duridhaa warri kun warra akkasii jedhee sobaan ol faallessee bira deemu kana beektota akkasii kana gad deebinee guddifnee kabajnee akka isaan uummata Oromoo barsiisan gochuu. Karaa qotiisaa keessatti namoota baay'een akka gaariitti qotanii albuudaa baay'ee gashan jiraachuu danda'u. Warra akkasiirraa muuxannoo akkasii warra kaan akka isaan barsiisan. Lafa fakkeenyaaf fertilizers jedhamu kana isa alagaa irraa fidan dur uummata keenya hin beeku akkatti lafisaa kosii ofiisaan toshee akkatti lafa akka lafitti nyaata waa akka gaariitti toshu. Amma namarraa dhaqanii bitanii fidanii itti facaasanii lafi bade.
isa nuyi qabnu kana muuxannoo dur qabnu kana deebinee fooyyessinee guddifnee ofii namni tokko dhimma isaafis uummata isaafis hawaasa isaafis akka uummati keenya uummata of danda'ee gara fuulduraatti adeemu gochuu. Fakkeenyaaf calluma jennee ijoolleen keenya gadhiifamtee hojii malee hojii jibbitee akka isheen hin teenye gochuu, hojii jaallachuu, ciminaan hojjechuu, ofitti boonuu, waa hojjechuu. Fakkeenyaaf waan tokko waan rakkoo guddaa Oromoon qabu bizinesii toshuun beeku, of toshachuun beeku Oromoon. Nama biraatu dhufee biyya isaa keessatti leestiroo ta'ee dhufee kadhattuu ta'ee dhufee sooromee irratti gooftaa ta'a. Uummati keenya nagada barachuu qaba. Akka itti nagadatee ofiisaa guddisee ekonoomii naannoo isaatii ekonoomii mataa isaatii guddisu. Kun uumama xixinnoo kaasudha. Barumsa keessatti namoota yeroo barsiisan waanumatti ministeerii kan jedhu kun waan taane fidee itti kennu qofaatu hin ta'in ofiisaafis waan itti fidee aadaa Oromoo akka inni calaqqisutti barsiisuu danda'u qaba warri barsiisaan. Olii isaa wajjin mari'achuu qabu. Yeroo tokko beektaa yeroo jabana dargii zamachaa deemeen ture. Dargi ijoolleen zamachaa dhiisee galee utuu hin taa'u jiru namni Oromoo tokko astamaariidha. Daaraktera hojii naa kenne. Astamaarii ta'ee naqee seenaa barsiisuu jalqabe. Seenaa waan barsiisu ijoollee mana hin jedhela kun seenaa sobaati kana fatanaadhaaf qorattu. Kun immoo seenaa isa dhugaati kan Oromoo jedheen akka ittiin gargar baasee barsiise. Yeroo fatanaa fudhattan isa dhugaa kana gadi hin baasinaa. Akka ittiin barsiisaa ture. Kun egaa tooftaa xinnoo tokko jechuudha. Tooftaa adda addaa baafnee qarumsaan hojjechuun nurra jira. Wanta baay'ee jira. Kun hundumti isaa yoo mari'annetu iddoo jirutti namni mari'atee akka isaa ta'utti flexibilitee hojjechuu calqabe baay'ee qaramaa deemnaa jechuudha. Hedduu waan bareedaa kaaftanii naannuma kana mee gara waggaa dheeraa booda biyya deemtanii bara kana seenaa guddaadha kan ta'e isaanillee biyyatti walgahii isaa qindeeffatee waan nama boonsu immoo fi waan nu gammachiisu dura teessuun oosaa mucaa keessanii milkii akkasii arguun waan salphaa miti. Namni Oromummaan ni jedhan tokko yoo ofillee dadhabe ilmoo isaallee ilmoo gaarii barsiifatee waan sabaatiin ijaaree geessisuu waan salphaa miti. Biyya keessanii yeroo ilaaltanitti maalitti gammaddanii maalitti immoo garaa sinan qate waan Oromummaatiin wal qabsiiftanii. Oromummaatiin yeroo biyyaa ba'ee nama xinnootaan Oromoodha gadi baasee. An Oromoodha yoo itti hidhamuu dandeessa. Waan tokko ani beektaa yeroo tokko jaarmaa Oromiyaa jedhamu keessa ture. Maqaama sana waraqata namatti facaafnee nama baay'eetti hidhamee nama baay'eetti ajjeefame. Yeroon Oromiyaa jedhu woordii sagalee sana argu makiina baay'ee irratti Oromiyaa Commercial Bank, Oromiyaa Aziz ta'uun jedhu gara makootti nan kolfe beektaa. Har'a nagada ta'e. Garuu yeroo dhiyoo booda dura woord sagaleen Oromiyaa jedhu nafsee namaatti gaaddi. Torcherii ajjeesaatti nama geessiti. Kun diddiirama mallattoo diddiirama kee tokko. Lammaffaa Oromoo baay'een gaaffii shakkii tokko malee akka Oromummaa isaaniitti boonan arge. Nama biraa ta'uu hin barbaadan. Akka gaariitti waa Oromummaa isaanii barataniiru yennaa jette kun gaaffiidha. Maaliif mana barumsaatti barachaa jiranii seminaariin godhamaa hin jiru namni haasa'aa hin jiru. Oromoon yeroo konferensiin sun ta'ee yeroo namni kun baay'een dhufee irratti hirmaachuunsaa akka inni of jaallatu akka inni beekumsa barbaadu beekumsaaf dheebotee jiru natti agarsiise. Ijoollee baay'ee waan argu hundi isaanii na hammatanii namoota guddaa na hammatanii waliin haasofnee gammachuu guddaatu natti dhaga'ame. Haa ta'u malee waan na dallansiisu baay'een uummata keenya malee luugamatu itti jira.
akka barbaadetti taasee akka barbaadetti seminaarii godhatee akka barbaadetti waa hojjechuu hin dandeenye jira. Maaliif yoo gadi baatee waan barbaaddaa softee ati abalu siin jedhanii ati abalu shaneedha ati kana siin jedhanii siidhu namallee yaaddoo qabaa jechuudha. Kun nama gaddisiisa. Gaazexoon miidiyaa baay'een jiru dhimma Oromoo irra jiran. Oromoo talbaajessu meeshaa mootummaa ta'anii Oromoo karaarra jallisu barsiisaa hin jiran uummata. Kunillee baay'ee na yaaddesse. Nagaan hin jiru iddoo baay'ee an lafa barbaade ga'uu hin dandeenye nagaan illee dhibuun baay'ee nama yaaddessa. Waanuma ol marqetu jira jechuudha. Karaa tokko ifa arguu jalqabda karaa tokko immoo dukkana sodaa yaaddoo guddaatu jira. Yaaddoo kanaa fi gammachuu fi dallansuu fi gadda baay'ee tuddukaa qabate jira. Argaa awwaachidha. Dhugaa keessanii ani sin duraan dhaqee anis waan akkasiin argee dhufe wanti baay'ee anaan addatti nan simboodan biyyaa baay'ee ta'ee fi yeroon biyya ture mukti wayii afaan Tigree dubbataa namni wayii afaan Tigree dubbataa basaasatu guutee jira naannoo magaalaa Finfinnee kana amma namni waan Tigree waan wayyaanee Finfinnee keessatti akkuma nuti biyya alaa kanatti taasifnu taasaa jijjiiramni tokko sammuudhaan namni jarri jiraatanis jiraachuu baatanis jara mo'achuusaa kan agarsiisu isa kana dhugaadha isin kaaftanii. Gama kaanii wanti baay'ee ammallee hojjetamuu qaban hedduu jira. Isinuu ilaaltaniitu waan sirranni baay'eetu jira sirna kanarraa maalirraayis. Haa ta'uti wantoota hin sirranne kana gara Oromummaa keenyaatti deebifnee yoo laalle namni garii Oromummaa kana waan inni Oromoo duwwaadhaaf yaadu Oromoo duwwaa aangessee warra biraa balleessu fakkeesseetu piikcharii isaa kaa'a. Oromummaan of keessa ilaalamoo kabajaa nama biraatiin qabaatamoo yookaan Oromummaan asinnaa guddate warra biraa irratti yaaddoo uumaa waan akkasii kana qulqulleessanii hubachuun barbaachisaa jaa ta'eef gaaffii kana sidii kaasa. Yeroo namni Oromoo afaan isaa dubbatee aadaa isaatiin mul'atee cidha isaa godhatee cumboo waancootee nyaata dur tuffatamu kan akka isa boonsu kana fuudhee agarsiisu kaanii warra wareerantu jira. Kanaaf Oromummaan Oromoo guddisuu kunii fi ijaaruun kun warra biraa irratti balaa ta'e qaba waan jedhu kana otoo nu kakkaaftanii akkuma hayyummaa keessanitti kan jedhu fakkaata. Waan kana irratti kitaaba keessattis katabee jira. Joornaal Oromoo Studies keessatti illee katabee jira. Oromummaan akka leevelii 5 qaba. Garuu iddoo lamatti immoo cabsinee ilaaluu dandeenya. Tokko Oromummaa biyyoolessaa. Tokko immoo Oromummaa biyya lafaa. Global Oromummaa. Oromummaan Oromoo keessaa sirna gadaa hundee godhatee uummata Oromoof dimokiraasii walqixxummaa Oromoo keessatti fiduudhaaf sirna gadaaf sirna siiqee pirinsipilii sana irratti fudhatee yaada haaraanis yoo jiraate itti dabalee Oromoon akka bilisummaa nagaan dimokiraasiin jiraatu akka Oromoo keessatti wal cunqursaan hin jiraanne gooftaaf garbi akka hin jiraanne wandaqaaf hojjechiisaan akka hin jiraanne namoonni nutti wal qixxeetti akka inni jiraatu dimokiraasii dhugaa kan fiduudha. Oromummaan biyya lafaa immoo isuma kana biyya lafaatti guddisa. Uummata biraa uummata nama kabajan, uummata dimokiraasii jaallatan, uummata haqa barbaadan wajjin wal qixxummaan walitti dhufeenya irratti hojjechuun jechuu. Warra Oromoo jibbee warra Oromoo tuffate wajjin Oromummaan iddoon qabuuf maaliif isaan Oromoo iddoon qabne? Garuu warra dhugaa barbaadan, warra haqa barbaadan, warra walqixxummaa barbaadan hundumaa wajjin nagaan fiduu naannoo Itoophiyaan impaayiree keessa ta'u gaafa Afrikaa keessa ta'u Afrikaa keessa ta'u biyya lafaa keessatti hundumaa wajjin walitti dhufeenya nagaa gammachuu
Walijin hirmaachuu, walijin guddachuu, waan akkasii wanta tarkaanfachiisuuf gammachuudhaan uummata biraa simataa jechuudha Oromummaan. Oromummaan sirna reesizimii, sirna nama biraa cunqursuu, sirna nama biraa tuffachuu, reejektii godhan tuffata, hin fudhatu. Dubartootaafis, ijoolleefis, nama hundumaaf, Oromoofis, nama biraafis walqixxummaa hawwa. Maaliif civilization Oromoo, ilaalcha Oromoo guddina waan Oromoon qabu waan guddisaa deemuuf, waan gaarii Oromoon qabu, waan ofiisaafis hawwuuf, nama biraafis waan hawwuufi waan biyya lafaarraa pirojektii warri biyya lafaa qaban, warri biyya lafaa bitan qaban irraati adda kun. Kan walqixxummaa, kan nagaa, kan environmentii kunuunsuu, saamichi keessa hin jiraanne, kan horiin keetti kabajamu, nama hundumtu keetti kabajamu, nama nafsee qabu, waan hundumtutti kabajamu ijaaruudhaafitu carraaqaa jechuudha ilaalcha Oromummaa. Kanaaf isa warri western jedhan demokraasii isaan jedhan elite demokraasii illee akka inni fooyya'u irratti hojjeta. Demokraasii nama hundumaa. Kanaaf namni baay'een waa'ee kanaa dhaga'anii itti mirqaanu. Kanan jira waa'ee global Oromummaa. Hedduu bareedaadha. Wanni caasaa ijaarsa tokko ijaarsa rakkoon Oromoo akkuma isinuu kaaftanii ijaarsi gahaa ijaan jirree fi qabsoon Oromoos humni Oromoos laafee akka jiru nuu kaaftaniitu gara jalqabaa irratti. Gara fuulduraatti Oromummaa fi saba Oromoo, biyya Oromoo, nama Oromoo guddisuudhaaf ijaarsii fi tajaajilli nuti kennuu qabnu akkuma amma silan barsiisaa tokkollee fakkeenya kaaftanitti haala qabatamaa Oromoo kan of keessaa hammate akka ta'uuf maaltu godhamuu qaba. Namni bifa akkamiitiin yoo hojjate tarii isa jiru ilaaluudha haa ta'u, qorannoo haa ta'u, maaloo godhe waan amma arganne kan otoo of jalaan jijjigsin isa gabbifachaa fuulduratti deemuu danda'a jettanii yaaddu. Maaliif ijaarsonni baay'ee dhufuu danda'u kana booda innaa ijaaramu kun kan jiru qoratanii isa hir'ina kan adda baafachuun barbaachisaa ta'uu danda'a. Isin akkuma nuu kaaftanii fi kanaaf yeroo akkasii kana wanti hundumtu akka muujjaa biqilee akka Oromummaa kanas hin balleessineef wanti namni irratti xiyyeeffatee sirnaan hubatee hojjechuu qabu. Akka Oromummaan amma jabaate kun fuulduratti deemuuf maal fa'aa jira muuxannoo qabdanirraa nuu kaaftan. Waan rakkoo Oromoon ilaalcha keetti qabu Oromoon gatii guddaan kennuuf jaarmaaf rakkoo guddaadha kun. Ijaaramuun maali akka ta'e waan namaan galleef jaarmaan irraa baqata Oromoon. Of ijaaree hojjechuu hin barbaadu. Yeroo hooggana filatan illee namni baay'een hoogganallee ta'uu irraa baqata. Baay'ee nama dhiba. Garuu karaa tokko tokko immoo hooggana qabate gadi hin dhiisu. Oromoon duraan dursee jaarmaan of ijaaruun barbaachisaa akka ta'e baruu qaba. Jaarmaan kan barbaachiseefi hojii namni tokko hin hojjennetu namni lama sadii walitti dhufee hojjeta. Of ijaaree hojjeta. Jaarmaan kun immoo akeeka irratti ijaaramuu qaba. Fedhii Oromoo fedhii nama dhuunfaas tarkaanfachiisuu danda'a. Fedhii biyya Oromoo biyyoolessa Oromoo tarkaanfachiisuu danda'a. Garuu amma murteessaa guddaan Oromoodhaa fi fedhii biyyoolessaa kana jaarmaa irratti hojjetu baay'ee nu barbaachisa. Yoo jaarmaa kan akkasii hojjennu tokkoffaa akeekaan barbaachisu jaarmotiin Oromoo halagaa jala galuu dhiisuudha. Namaaf meeshaa ta'anii namni qabatee ittiin Oromoo keessa akka hin linne gochuudhaaf kana hubachuu barbaachisa. Namaaf meeshaa ta'uu dhiisuu. Lammaffaa aadaa Oromoo irratti hundaa'u, fedhii Oromoo irratti hundaa'u akkasittiin of ijaara. Yoo akkasittiin of ijaaraa deeme jaarmaa bifa lama nu barbaachisa. Tokko jaarmaa hawaasaa, lammaffaan jaarmaa polotikaa.
keessumaa jaarmaa hawaasaa kun iddoo hunduma jirutti Oromoon rakkoo isaa hiikkachuuf yoo of ijaare jaarmaa poolitikaa sanallee qajeelchaa deemaa jechuudha. Yoo jaarmaa hawaasaa cimaa hin qabaanne jaarmaan poolitikaa yoo aangootti dhufan waan jaallatan hojjechuu barbaadu. Akka isaan kan aangoon ittiin dhowwuu kan dandeenyu kan ittiin baalaansii gochuu dandeenyu jaarmaa hawaasaati. Jaarmaan hawaasaa yoo cimee jaarmaa poolitikaa kan gaarii hojjetu kan uummataaf hojjetu bira dhaabbatee kan immoo hin hojjenne ofirraa dhaabuu danda'a. Kanaaf jaarmaa kana lachuuyyuu biyya keessattis alattis of ijaaruun namarra jira. Yoo pirinsipilii kana irratti ijaaramne jaarmaan baay'achuu dhiisuu danda'a. Maaliif hundi isaa kan inni hojjetu rakkina Oromoo hiikuu, Oromoo bilisa baasuu, aadaa Oromoo guddisuu, afaan Oromoo guddisuu, seenaa Oromoo guddisuu waan ta'eef division of labor qabaatu malee waan isaan hojjetan waan wal fakkaatu irratti hojjetu jechuudha. Yoo immoo nagada ittiin sooroman hojjetu ta'e inni waan biraadha. Barbaachisaadhas nama dhiyeertuutu korporeeshinii isaa ijaarratee waan jaallatu hojjetaa kun adda innis barbaachisaadha garuu inni kun waa'ee biyyaarraa addaa kan waan nagadaa ta'uu danda'a suni innis gaariidha. Isaanis immoo fedhii Oromoo otoo hin gurguratin biyya Oromoo keessatti hojjechuu qabu. Otoo Oromoo gurguratanii Oromoo nama alagaa jalan gashiin Oromoo sabboonummaa qabaatanii dhimma Oromoo gargaaranii dhimma isaan hojjechuu danda'u jechuudha. Kanaaf bifa baay'eedhaan jaarmaan inni dhufaa garuu jaarmaan calluma deefuma lafaa ka'ee biqilaan abaluu jaarmaa qaban inni qabaatadee ka'e jiraachuu hin danda'u hin badu yeroo baay'eetu hin turin. Yookiin immoo nama meeshaa ta'anii Oromoo irratti hojjetu jechuudha. Kanaaf waa'ee jaarmaa dubbannu muuxannoo nama biraarraallee barachuun baay'ee nu barbaachisa. Fakkeenyaaf kitaaba keessatti yookiis immoo caafata adda addaa keessatti kan muuxannoo ilaale muuxannoo warra Jiwiishii akka isaan ofitti ijaaranii mootummaa mataa isaanii dhaabbatan. Sun baay'ee gaariidha. Kan isaanii waan hin jibbu tokko immoo isa isaan warra Palestiniyaanii miidhan. Kan Oromoo nama tokko illee miidhuu irra hin jiru garuu warra Jiwiishii irraa akkatti mootummaa fi ijaarratanii nama ofirraa dhowwan barachuun nu gargaara. Waa'ee jaarmaa nama biraarraa barachuu hin dandeenya jechuudha. Irruu baay'ee qabna karaa achi. Kan barannee rakkoo keenya hiikkachuu dandeenya jechuudha. Nus namarraa barachuun hammina hin qabu. Baay'ee bareeda sa'aatii dheeraa fudhanne dhugaadha waan kanarratti akkasuma akkas nama wal hubachiisaa barsiisaa deemuun barbaachisaadha. Mata dureen tokko immoo hedduu bal'aadha ofii isaatii yoo itti deemanii kitaaba ta'a dhuguma namni kitaaba keessanis bitee dubbisuu hin danda'a. Yaada wal fakkaataadha yeroo gabbataa fi jaaraadha yeroo irraa gara yerootti kennaa jirtanis ijaa ta'eef laayinii adda addaa irratti ibsa isin kennitanuu fayyadame namni hubannoo wal fakkaatuu fi waan hojjechuu barbaade guddisuu argachuu akka danda'u kan hubachiisudha. Kanaaf fakkeenya guddaadha isin ulfaadhaate. Egaa yoo jabaannee Oromummaa keenya guddifnee gara fuulduraatti tarkaanfachuuf waan yaanne argachuuf bu'aa inni nuu buusuu danda'u kana nuu ibsitanii Oromummaan jabaatee yoo dhufe maal faa nuu argamsiisa? Abdii kan nuu horu maal fa'i kan jedhu kaafnee marii keenya xumuruu hin dandeenya gama kan kootiin. Tokkoffaa Oromummaan akka Oromoon jiraatutu godha. Oromoon yoo Oromoon qabaanne Oromummaan qabaanne baduu danda'a. Uummata Oromoo namooti baay'een ta'uu hin danda'u jedhanii yaadu. Uummata baay'ee biyya irraa faarraa bade. Akkuma sila muuxannoo naa kaafte uummata warra biyya sana qabaachaa duraanii indigenous Australians halagaan dhufee lafa isaanii irraa fudhatee sanyii isaanii duguugeetu faranjiin irra qubatee fudhaterraa. Kun kan waan inni ta'eef tokko bara sana keessatti isaan qawween qabanii, jaarmaan qabanii, ilaalcha cimaan qabanii kanaafitu halagaan dhufee akkas isaan godhe. Warra biyya kanaas warra Amerikaas, indigenous Americans, North Americaas haa ta'u, South Americaas haa ta'u akka argaa jirru warri biyya sana irraa dhumeetu nama biyya fudhatee lafarraa fudhatee wanni godhaa jira. Balleessee jira isaaniin. Oromoon waan akkasii akka irra hin geenyeef eenyummaasaa, aadaasaa, ilaalcha isaa kan ittiin eeggatu Oromummaa guddisuudha. Kanaaf dubbiin Oromummaa guddisuu dubbii filannoo miti. Dubbii du'aaf jireenyaati. Kanaaf Oromoon du'uun barbaadu akka uummataatti
jiraachuu barbaada kanaaf oromummaa isaa guddisuu barbaachisa. Kan inni immoo kana gochuu danda'u afaan isaa guddisuu afaan isaa akka gaariitti afaan cimmaa afaan waan ittiin hojjetan afaan ittiin kataban gochuu aadaa Oromoo guddisuu aadaa guddisuun salphaa miti hiikaan aadaa iyyuu baay'ee guddaadha. Isa keessa oolannee yeroo baay'ee fudhataa isa keessa lixummaa fi saayikooloojii Oromoo qorqalbii Oromoo qorqalbiin Oromoo fayyuu qaba. Iddoo baay'eetti qorqalbiin Oromoo hin miidhame. Oromoon Habashooti reesizimii irra kaa'anii Oromoon akka of tuffatu arraba baay'ee arraba gadhee baay'ee arrallee dubbachuu keessa deebitee dubbachuun dura hin jiru. Arraba baay'eedhaan uummata Oromoo akka inni of shakkee of jibbu godhaniitu miidhan. Saayikooloojiin kun deebisee fayyuu qaba. Keessumaa warri jaarmaa Habashaatti nammanii Oromoo miidhanii qorqalbiin isaanii baay'ee miidhamaadha. Yeroo isaan Habashummaa faarsan, Itoophiyummaa faarsan, seenaa Itoophiyummaa isaan balleesse faarsan, Oromoo keessaa immoo warra gantuuf galtuu Oromoo fixxe faarsan dhageenya. Kun hundumtu qorqalbiin isaanii cabuudha. Qorqalbii Oromoo hundumaa kana deebinee fayyisuu barbaachisaa. Eenyummaa Oromoo, identitii Oromoo. Kanaaf biyya Habashaa keessatti fakkeenyaaf piroojeektii guddaa lamatu ture waggaa 500 600 tokko piroojeektii Habashootaa tokko piroojeektii Oromoo. Habashooti piroojeektii isaanii biyya isaanii lafa isaanii irratti godhachuu danda'u. Biyya Oromoo keessatti immoo piroojeektiin Oromoo Civilizational Project. Oromoon abbaa biyyaa ta'ee aadaa isaa guddifatee eenyummaa isaa guddatee namaaf utuu hin sagadin akka uummataatti akka inni jiraatu gochuuf irratti hojjechuu barbaachisa. Itti aansee kanatti aanee qabu Oromoo National Power. Aangoo uummati Oromoo akka uummataatti qabaatu dhaabuu biqilchuu. Jaarmotiin Oromoo hunduttuu Oromoon akka uummataatti aangoo tokko qabaachuu qaba. Aangoon sun immoo kan itti geessu mootummaa ijaaruu. Mootummaan kun qofaa isaas ijaaruu danda'a nama biraajins ijaaruu danda'a. Garuu fedhii uummata Oromoo tiksuu qaba. Karaa dinagdees, karaa seenaas, karaa biyyaas, karaa hundumaa waan Oromoon barbaadu tiksuu Oromoo National Interest. Oromoo National Interest kan jedhamu jira. Fedhii Oromoo akka uummata Oromootti. Kanarratti hojjechuudhaaf Oromoon lafa barbaade ga'uudhaaf Oromummaadhaa ka'ee amma Oromoo mootummaa Oromummaa tiksu ijaaruutti hojjechuu qaba. Kanarra ga'uudhaaf halkan guyyaa hojjechuu qabaan jedha. Baay'een fayyaa ta'a wanni dura kaasuun irra ture. Dhumarratti sammuu natti dhufee jira. Yeroo Prime Ministeriin ammaa yookaan ministeerri guddaa biyya Itoophiyaa aangootti dhufu biyya Amaaraa dhaqeetu sabboonummaan Oromoo uummata bal'aa guddaa xiqqeesse jedhee jecha inni dubbateetu jira. Dhageessaniitu jedhee yaada. Reakshinii deebiin keessan maanni waan kana? Akkuma sila jedhee nama qorqalbiin namooti Habashaaf jaarmaa Habashaa keessatti hojjechaa turanii qorqalbii Habashaa calaqqisu. Oromummaan bira hin jiru. Afaan Oromoo yoo dubbatan malee. Yoo dhugaa fudhatte beektaa waan jennu kana hundisaa dhugaa irratti hundaa'uu qaba. Oromummaan Oromoo boolla keessaa baaseetu uummata owwaalamee ture. Uummata dhukatamee ture. Uummata daggatamee ture. Biyya sana keessatti uffatamee soon bihoon gaallaan bihoon magdal kilkilna jedhanii kan godhaa turan. Kan hundumaa baasee Oromoo aangoo godhaa jiru. Namichuma sakka jedhe sanayyuu wallaansoo qeerroo wallaansoo Oromummaatu aangootti fide. Namichi ajandaa biraa qabaate malee ajandaa Oromoo wanti hin qabaanneef akka jedhee baay'ee balleessaa guddaa godhe. Utuun isa ta'e dhiifaman gaafadha uummata Oromoo sabboontota Oromoo waan akkasii gochuun baay'ee waan gadheedha. Maaliif dhugaa jin hin deemne waan dhugaa jin hin deemne. Oromummaan humnaa, Oromummaan bareedinaa, Oromummaan mootummaadhaa, Oromummaan waan ittiin boonan, waan ittiin nama guddisee, Oromoo biyya lafaa keessatti beessee
Angoo fi abbaa biyya godha malee Oromoon xinneessine Oromummaan. Kana muummichi ministeeraa nama akka gaariitti ibsuuf isa barbaachisa. Yoo waan akkasii barbaade nu affeeree wajjin teenya mari'anna. Inni ibsinaaf akka gaariitti. Dhugaa keessan hireen yoo barbaadan barnoota argachuu, fudhachuu, gorsa argachuu bal'aatu jira, beekumsa guddaa jira. Nan xumurallee jeen ture gaaffii kanaan hin xumura yoo barbaadan achi keessatti yaada barbaadan illee akka dabarsitan ni barbaada. Waggaa 10 fuuldura keenya jiru kana yoo ilaaltani haala amma jiruun yoo Oromoon jabaatee hojjete Oromummaan keenya eessa ga'a? Achumaan hawwii jirus yaaddoo jirus kaaftanii akkanaa xumurtaniin barbaada. Hedduu ulfaadhaati. Beeta Oromummaan kan inni mirkanaa'u yookiis immoo kan inni laafu sila baduu hin danda'u hojii keenya irratti hundaa'a. Yoo uummati Oromoo har'a ol qabatee Oromummaatu nu baasaa abbaa biyyummaa argachuu qabnaa biyya keenyatti abbaa biyyaa ta'uu danda'u qabna jedhe har'uma of ijaaree waan barbaade waggaa yartuu keessatti murteessuu danda'a. Yoo immoo deebi'ee ani lakki maalan godha kana akkuma waan Habashaan fi warri Habashaa jala deeman fudhadha. Jaluma deemee nani hambaa funaannadha yoo jedhe waggaa 10 barabaraan garba ta'eyyuu akkuma uummata sirasiin jedhee sana baduu danda'a Oromoon. Kanaaf murteessaan waanuma hojjennudha. Akkanatti fakkaatutti namooti baay'een kutatanii jiru. Goototi baay'een lubbuu isaanii kennanii Oromoo aangessuudhaaf kaa'anii jiru. Projektii isaan calqaban kana isaan bira dhaabbannee Oromoon utuu waggaa 10 hin ga'in waggaa dhiyoo keessatti mootummaa mataa isaatii qofaasa isa ta'u nama biraajjiin isa ta'u ijaarratee rakkoo isaa akka hin hiikkatu gaaffii tokko illee hin jiru. Kanaaf ijoollee amma kutattee kaatee lixa Oromiyaa giddugaleessa Oromiyaa Boorana Gujii keessa tochootu isaan bira dhaabbannee warra isaan qofaatu isaan yaada fakkaatu kana wajjin Oromoo aangessuudhaaf nama hundumtuu akka hojjetu waamicha gochuuf nurra jira. Kanarratti bobba'uu qabaa. Mamii malee immoonaan jedhan yeroo dhiyoo keessatti. Profeesar Asaffaa hedduu fayyaa ta'a yeroo dheeraa fudhattanii beekumsa keessan of qusannaa tokko malee daawwattoota keenya biyyoota garaagaraa keessa jiraniif waan dabarsitaniif fayyaa ta'an siniin jedhaa ulfaadhaa hedduun sin galateeffadha. Obbo Dhaabasaa baay'een sitti boona waan ati hojjettu hundumaa nan argaa. Halkanii guyyaa dhimma uummata keetii irratti waan barbaachisu hundumaa yaada kennaa jirta. Anaanis naaf feertee kanarratti maree guddaa waan wajjin gochuu akka goonu naaf feeruu keef na mari'achiisuu keef baay'een sitti boonaa. Rabbi bilisummaa ati barbaadu nu barbaannu hunda keenya achi naga'u jabaadhuun jedhaa nama akka keetii kuma baay'ee Oromoof Rabbi abuusu biyya alaa kanatti nama akkasitti jabaatee hojjetu baay'ee galatoominsiin jedha. Hedduu fayyaa ta'a ulfaadhaa nagaadhaan naa tura. Nagaatti. Ilame dhaggeeffadhu lixaasi waame. Ilame qalbeeffadhu kibbaasi waame. Ilame dhaggeeffadhu baasi waame. Ilame qalbeeffadhu kaabaasi waame. Waleeko waliin taphachuunu gadi kaffalleetti agas wal arguunu michuunu fakkaate kan nyaatee nu nyaatu gantuuf ta'an wallee hedduu jira ijoollee.